Iga kalee abdii fi minyoot walii arganii wajjin kolfaa kan tana jira machee maagartanii jirtanii waan isaan goggochaa jiru garuu rabbi beeka malee ani silaa argeen jira akka isaan godhu wallaachisiisee waan isaan godhatan maaloo badeeyanii maan akka godhuun dursumsaatu yoo akkatti kolfuu haasa'uu maal dursumsaatu maaltu shii achi geessee innillee akkamti shii arguu danda'e jechuun maaliif walli qaxaranii hoteelatti akka godhuun maal jechuudha naagalaan jiruan jechuun ana naarsuuf isaan nan beekaani amala isaanii nan beekaa abdiinillee taanaan anuma gubuudhaa fi ishinillee taanaan kana barbaaddi fedhishitu kanuma kun beekamaadha ana gubutti garuu ofii gubachuun illee hin jira hin beekanne malee ana munan beekan jechuudhaan jammar ana namni takkana beekan jiru dursumsaatu jechuudha anu beeka waan godhu garuu ana arsuuf ana waan ani bakka akkan ani gubadhuuf waan isaan goon hin qabani ammallee immoo funduratti immoo kan kana caalu gochuullee danda'u akkuma qalditti zim jedhatti fakkaate anu munan beeka waan godhu ani abdi garuu anuma arsuuf miti kan minyoota wajjin wal argitanii achitti waan taane akka nama maraatii kaakisaa oltan ana gubutti ana garuu nan gubdu sitti fakkaate malee dursumsaatu jechuudha anummoo nan gubadhullee anu nan beeka waan godhu anummoo kana caalu akkaati jettee artummoo anu beeka akka waan shi gubee yettee waan akka kadhachuu baatte abdi dhugaa rabbi sittan agarsiisaa jechuudha ana gubuuf garuu waan hin goone hin qabdanii anummoo nan beeka waan godhu akka amma ati na gubdee na arsite ana arsuuf yaalii gochaa jirtu kanammoo ganaa ishinu coggaarraa si gubdee sumaayyuu irri gooti ganaa an beekanne garuu ati atin beekanne akka shin fedhii shitti gochuu bakka waan shin barbaadde guutuuf illee dandeessa amma shin illee waan jettu si fudhatama si ta'uu illee danda'a garuu immoo ganaa gubattee waan nuuf gootu akka dhabdu si gooti immoo shin beetti alkaan isii kofallaan dhuguma sitti fakkaate arguuf deemta hundumaafuu waaqayyo si agarsiisu yaada gisa tokko jajjaruu nume gudii dhuma arguudhaaf nama geessisa inni agartaa akkana gubdeetti immoo ofii gubattee gizee agartu walumaan daawwannaa dusana nan kolfaan immoo jechuudha ashama harka fuunee daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa godhaa dhifama baay'ee dhifama naaf godhaadha dhugaa rabbii akka malee naaree jira bakka baay'ee na aarsaa jiranii ana naarsuuf gocha waan isaan hin goone hin jiru kanatti nagaa waaqayyoollee sin gaafachuu dagadhee baay'ee dhifama naaf godhaadha garuu ani baay'ee na aarsaa jiru itti beekamaa hin jiru amma immoo garuu ana naarsutti immoo ofiifis haaruun isaanii hin oolu haaruu keessa darbee anu nan beekaa waan godhuni garuu hundaafuu daawwatataa fi hordoftoota keenya agartanii jirtanii kalee akka isaan godhachaa turanii bakka dhaqxee bakka ishiin agartee hin beekne dhaqee agarsiisee shii takka bakka waan immoo godhanne hin qabane argitanii jirtu sunuma keessa dabarsanii chiirsifaa yoo jedhanii kinoo akkanatti waliin tuqanii dhuguun kolfuun taphatu kan kana caalu iyyuu waa baay'ee nu echaa jiranii beekaaf yoo ta'u irraa hanqisaniitu magummaasha gadhiisan malee kan kana caalu waa baay'ee kaakisaa waan ta'an taphachaatu moolan guyyaa madadaa kun beekamaadha dursumsaatu jechuudha sijjambaru hoteela amma kana gahu kana keessa maal gochuu dhaqanme maali waan gaafachuu barbaade suruma maa dhuftu jedhaas as dhufuudhaaf ishin jechuudha arginamee yaa dhuftu meeshinumtu garuu ani maal nagalcheme waan nagalchu tokko hin jirume garuu ana arsuudhumaaf akkana gochaa jira inni abdiinis taanaan ishinillee taanaan mucoon waan ta'een tuqxatee ani hin beekin dhugaa rabbii ana ajaa'ibaa jira hundaafuu amma garuu daawwatataa fi hordoftoota keenya kalee waan ishin afaaniin yaasaa turte waan kiyyaa waan ishin dubbachaa turte hundaayyuu waan ishin gochaa ol jirtu hunda walumaan daawwannamee gize tokko dhageeffannee boodarrammoo ይሄንን ያክል ክፉ አይደለችም ጋርዲስ ወይኔ አታውቃትም ሲጀመርም ማለት ነው አይዋ እሷ አብላንታ ፍልፊት ላይ ጥሩ ልትሆን ትችላለች ሰይጣን ነች ሲጀመር ሰይጣን ያለበት እኛ አገርተኒ ጅርተን ዋን ኢሽን ጀቴ ሰይጣን ሟና ምትሽዳ ማለ አና ሰይጣን ዱርሱምሳቱ ዩሜ ታናኑ ዩ ካነት ዱፌ ነጉቤ መነ ከነ አከ ሚለ ተኮን ካን ዳባ ጅሩሜ እሺ ደርገሽን ዱፍቴ አከነ ታኔ ማለ ዱጋ ረቢ ዱጋ ርበቹፍ ዱራና ከና ምትኑ እንዴ እሺ ዱራም መነ ከነ ከሰ ጅራ ነጋ ቀምና ቱረዩ በቃ ወኛኔ ዱጉዴ ወኛቹ ባነስ ወዱጉ ባነ ዩ ገመቹ ቀምና ቱረዩ መነ ከነ ከሰ ተቹ ገሩ አከበር ባንት ፈታ የኔቱ መጅራቻ ሩሽን ዱፍት ገር ኡፍቴ ቶርባን ተኮ ነጉማ ቀብዴ ቶርባን ተኮን ቦደና መመራቲ በቃ ሚልማ ተኮን አብዴ መነ ከነ እሺ ሲ መራቱን አና ምቲ እንዴ እንቃኑቱ ሰኑ መራቱን አንጀት ያፋን ጉት ጥቁ መልንቃኑቱ ሆል
mana kana keessatti nagaa kan dhawwee nama maraate mana kana keessatti akka jiraatu kan godhame ishiidha. Sababbi ishiitiin ayeen dhuguma maraadheen jira. Kana dhuguma jette. Sababbi ishiitiin maraadheen jira. Maaliifuu waan ishiin gootu ishinu beekti. Hin beektaa'een salaa tule. Maraattuu ittiin qaanoftaa waan guuttee maal ishiin tun maraattuun ishinu su'aatu maraattuudha. Anaa miti maraattuun. Silaa dubbatti dubbattu garuu immoo ammas illee taanaan jechuun ishiin dubbatti ana na arrabsuu maaliin kun waa baay'ee jechoota ijoo waa baay'ee dubbachaa jirti tureyyuu mee isaan keessaa mee ammallee daawwannee dachaana ሲጀመር እና ሁለተኛ ማለት ነው ራስ ወዳድ ነሽ እንዳትለኝ እንጂ እሷ ከዛ ቤት የምትወጣ ከሆነ አስታርቃ የምታወጣት ከሆነ ወይስ ተከራይታ የምትወጣ ከሆነ ችግር የለውም እኔ እገባለሁ እንደማንኛውም እንደ ቤተሰቤ እንደማማሩን ነው ያኔ እሷ ከሌለች ትመጣለች ማለት ነው እመጣለሁ እሷ ካለች ያኔ እኔ ካስታረኩት ከእሷ ጋር እንዴ እኔ ሲጀመር አልፈልግም dhugaa rabbii ajaa'ibame dhugaa rabbii nama ajaa'ibdu sanoo afaan guuttee akkana yoo jettu waan jettu ani mana sana waan deeme gaaddiseen mana sanii yoo baate ani achi nan dhaqaa gaaddiseen mana sanii bahuu baannaan immoo mana biraa kireeffanneet waliin jiraanna eenyu wajjin jiraattaa sanuummoo mana kana dhufta immoo hin qaanoftuyyuu tama caallashaa naa yaallan ingidee hundaafuu mee ilaalla hin qaanoftu sanoo akkana jetti eenyu waan taateef ani mana kana kanan bawan sababbi ishiitiin immoo hin ba'uun addu'aa malee jechuudha. Yaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf kanuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Duraanillee ani mana kana keessatti koomentiidhaan illee taanaan isinillee jechuun bakka mucaa kana maaliif rakkistaa mana isaa keessa teessee maali adagaa ati bakka kanatti baattee deemtu maayinni kanatti dubbachaa jirtu mana kana keessatti maal balaati buusaa jirtu jettanii namni baay'ee jechoota adda addaa yaada adda addaa naaf barreessaa turtanii argaan ture nan dubbisaa waan ta'uu qabu gochuun yaala waan ta'uu hin qabne immoo taanaan nan dhiisaan kana jedheen jechuudha sababbii keetiin manni kun badaa jira maayinni gaaddisee kanatti gochaa jirtu waa baay'ee naan jechaa jirtan dhugaa jiru dubbachuuf jechuudha erga akkas ta'ee bakka akkas sinitti fakkaata taanaan jedhee yaadee dhugaa rabbii ani jechuudha yaadeetaan mana kana ba'uun qaba jedheen uf amansiisee ture jechuudha kanaan durallee hin ba'u maal jedhee ani waa baay'ee dubbachaa ture akkuma agartan namni safaa namni hollaan keenya nu araarsanii maal jedhee xiqqoo ishee tasgabbaa'een ture ituma akkas ennummoo wallollee deebi'ee immoo akkas sinillee naan jennaan namni hundumtuu natti buufannaan sinnatti buufannaanan bakka mana kana akkan ba'uu qabu of amansiisee ba'uudhaan yaada godhadhee manallee barbaadadhee duraanillee mana argadheen qarshii dhabee ture miti qarshiidhuma sanallee iyyuu argadhee manallee mana gaarii mana anaaf ta'ullee argadheen tureyyuu nan baay'ee qophaa'een tureyyuu naamanullee naamanuu dhiisuu dandeessanii dhugaa rabbii kan manaatillee waraqata manaatillee walii farramnee walii gallee hunduma fixeen tureyyuu jechuudha manuma kanaa ba'uu bichaan naaf erganni isa fixee akkana jedhee viidiyoon akka carraa ta'ee viidiyoo argee jechuudha ishiin dhuftu tureyyuu nan galchu tureyyuu dhufuu dhiisuu ishii nan galchu tureyyuu maaliifuu ani mana kanaa waan deemuufuu akka barbaadanaa ta'an garuu jecha ishii sanan na arseen ani to ishiin waa biraa to dubbachuu baatte ishiin abdiin mitu bichaa minyoot mana gara manaa nan galchuuf deemaa to jedhee dubbatee dhiisee nan ba'an ishiin dhuftulleen iyyuu taanaan jechuudha nu araarsuu baatullee hanga barbaadoo ta'e nan ba'a jechuudha waliigaltee amma barbaadne ishii wajjin godhachuu dandeenyullee dandeenya kanaafuu kana hunda mannaa ba'uu naa hojii jedhee of amansiisee nan ba'a ture jechuudha garuu afaan ishii guuttee ishiin mana sanii ba'uu baate nan galaa itti ba'uu baatte immoo kan mana biraa kireeffannee jiraannaa maal jechuudha as biratti sijammar min ማለት ነው as biratti naagalaan jiru yu'aan jechuudha kanaafuu immoo sababbiidhuma jecha ishiin dubbatte sanifan mana kana hin baane ammaan dhugaa dubbachuuf manallee argadheen jiraanii birrillee argadheen jiraanii bakka argadheen anaaf rabbitu beeka hundumaayyuu qoqqobbeeffadheen jira mana kana ba'uu bichaan naafee ture garuu viidiyoo sana arge akka tasaa viidiyoo sana argee jecha ishii sana argetan bakka ani sababbiin ishiin akkas jetteef mana kana nan du'a malee umnaan hin ba'an yoo jaalalaan oote fedhii kee lakki akkana wanta akkana waan naan jedhan nan ba'a ture garuu sababbi ishiitiin ishii waan as dhuftuuf ani ishii sodaa hin ta'u malee ani jechuudha kun akkana hin baane kana agarsiisu kanatti jechuudha kan bakka hin ba'u fixeen ture dhugaa rabbii wanti barbaadee taafaa malee ani ishii sodaadhee mana kana hin ba'u jechuudha ishiin akkanaan ishii sodaadhee ba'u sirumaan qaanoftu ishiin eenyu waan taateef dursumsaatiyyuu sinna araarsaayyuu jennaan jechuudha sinna araarsaa jennaan iyyuu
waan barina kwaan shi cinine tokko kaate takkate intesi takkahin kaate waan shi nogotu wallalti maal jechuudha kan araramti sana wajjinoo fedhi qabaattin araramti oo fedhi qabaachuu baatten isti waan shi godhu tokkotu jira moo maayin egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya ani mana kana bahuudhaaf yaadee tureeyyuu hundumayyuu qoqobbeeffadheen jiraayyuu tureeyyuu garuu viidiyoo isinitti baay'isaan jira garuu bakka likin ishin deemsisaa jirtu likin hin taane jechuudha bakka ani hundumayyuu na sirreessa hundumayyuu nan dhiisa waan jedhe akkanaan hin dhisne waan isaan hin goone tokko hin jiru ani immoo namaa gadii miti ani jechuudha immoo nama sodaadhu miti dhaloota kiyyaan ani sodaa jedhamu hin beekwaan nan kabaja nama garuu nama kabajuu qabu nan kabaja namni immoo kabajoo fi hollaalee immoo kabajoo baate namni sun akkamitti isa kabajuu danda'an kanaafuu isin of kabaji anis ofillee kabaji ishis kabajuun dirqama kiyyaa ture nama kamiyyuu tanan jechuudha garuu namni na tuqnaan ani namarraa hin deemu ani immoo ishii sodaadhee nan du'a malee mana kana keessaa hin ba'u waraqatallee taanaan kukkuteen jira waan mana kanaa buufis hin qabu mee dhuftee waan ishiin jettu waan maal akka godhattumee hundumaaf walumaan daawwataa fi hordoftoota keenya maal ta'uuf akka deemtu hundaafuu ani viidiyoo isinitti baay'isuullee hin fedhu garuu mana kana yeroo dhuftu kan ani am ergaa ani minyootuuf imutu jira ifama wajjini mana kana dhufu feeti taanaan jechuudha mana kana arra boruraanis dhufu dandeessi ooma akka dhuftu hin beekwaan akka dhuftu immoo kun beekamaadha jechuudha yeroo dhuftu garuu ani waan ishiitti himu waan sitti himu dhaggeeffadhu minyoota ilaaluun ishiin naafu mitire hin argite ija qabdi garuu hin hordofti sanuu gadiraan ishiin hin goone hin jiru malee kanaafuu mana kana gizee dhuftu waan adii uffata uccuu adii fooxaa adii yookiin immoo bakka fooxaanuma adii haa ta'u qulqulluusaa akka bitattee dhuftuun fedhaan bitattee fidattee dhuftuun fedha lakki hin qabu bitadheen fidoo jettee immoo anuu bitee fi egaa anuu beekaa waan godhu jechuudha bakka kanumaan barbaada ishirraa jechuudha egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya warra natti muufattanii jirtan baay'ee maqaa gooftaatiin maqaa waaqayyootiin ifa manaaf godhaa isiniin jedha video isinitti baay'iseen jira daawwatataa fi hordoftoota keenya waan irra jiru hundaayyuu kinoo daawwattanii jirtanii fuuldura immoo wanti uumamu hundaayyuu walumaan daawwanna daawwatataa fi hordoftoota keenya egaa hammaani waan abdii fi ishiinillee kalee waan isaan irra turan hundaayyuu mee ajii waamiitan ajiillee gaafadhaanii waan hundaayyuu mee naaf yaas daddee waan beektu tokkollee hoo jiraate mee natti himin jedhaanii hundaafuu daawwatataa fi hordoftoota keenya waan na dhaggeeffattaniif waan na hordoftaniif hangammaa ulfaadhaadha galatoomaadhaas ni jedha nagaan naa ta'a